Itille ya o kanana manir beka hinari faddu kenar kas isinitti baate viidiyoo ishee jala jira kan isheen kaleessa dhugaa baate har'oo afaan maali isin jirtanii kan wiigii qaxxalattanii deemtan kan qeensi keessan normaaliin taane kan baalleen ija keessanii normaaliin taane hin jirtanii kan afaan keessan amma mitiraa bal'atu jechuudha. Har'a hamilee maaliin gannirraa gadi buutanii waa'ee gannii odeessitan keessumatti jechuudha. Keessumatti ijoollee musliimaa dhaabadhaa of ilaala. Garuu wal kabajuutu gaariidha. Shamarranis taate dhiiras taate ijoollee musliimaa bakka kanatti dhaabadhaa of ilaala. Kaleessa kan gannii viidiyoo irratti gara deemtu tan duukaa deemee viidiyoo agarsiisaa ture tokkoffaan ijoollee musliimaati. Ijoolluma musliimaa immoo ijoolluma gara isaanii jiranidha. Ijoollee ani beeku jechuudha. Dhaabattanii osoo of ilaaltanii gaariidha. Ati har'a dargaggeessaa sittiin dhaga'amu humna dargaggummaa keessa jirta. Bor mana kee waan galu beektaa? Isheen har'a gurraattiidha. Qaamni ishee guutuun fayyaadha. Gurri ishee ni dhaga'a, ijji ishee ni arga. Ati immoo bor gaafa heerumte dhala haadha koo siin jechuu hin dandeenye sii kennuu danda'a Waaqayyo. Hin dhaaltee akkasumatti dhala bakka sanaa tocho'uu hin dandeenye sii kennuu danda'a Waaqayyo. Akkam goota kennaa uumama waan ta'eef. Ani maatii kiyya keessaa gurraattiidha. Maatiin koo obboleeyyan kiyya diddiimoliidha. Abbaan kiyya magaalaa, ati koo baay'ee diimtuudha. Ani immoo gurraattiidha. Waaqatu na uume homaa godhachuu hin danda'u. Bor anis gaa'ela yoon qabadhe maalan ta'a jettee yaaddetta? Inni dhiiraa hoo dubartii akkamii fuudhuu hin danda'a jettee yaaddetta? Isheen dubartii hoo har'a namnati miidiyaan irra teessee abbaa manaa koo maalitti wajjin haasoftu hireen kee garuu naafatti si qabuu danda'a, jaamaatti si qabuu danda'a. Bakka hireen kee si geessu hin beektu. Musliima jette afaan keen baniini ashqaabaacii akka keeti eeyyeen argaan ture maaliif hin jenne dhugaa jirtu numan dubbadha. Inumati gootan kaleessa miidiyaa irra teenyee isin ilaalaa turre waan isin gootan har'as immoo ijoollee kiristaanamti kan gastii banate afaan balaqaa jiru isinumadha. Ganni tokkoffaa kiristaana waan isheen taateef irra caalaa kan isin balaaleffataa jirtan. Waa biraa irraa qabaattaniiti miti ganni irraa. Balaan tokko otoo nama musliimaati taate ganniin kaleessa musliima taate ajandaan akkasii irratti baname yoona kana miidiyaa luka tokkoon dhaabdaniitu. Wanta waliin beekne fakkeessaas hin barbaachisa. Nuti sabaa isiniin jenne. Booni. Usiin an jedhin. Waa'ee amantaas keessan galchi. No. Caalchaa hundaa garumatti taazzabaa jirraa sun jedha. Garaatti nama taazzabna. Dhaggeeffadhu Saara garaatti taazzabuun daangaa baay'ee nu deemsise. Daangaa baay'ee nu deemsise. Adabadhaa hoo namni isaaniin jedhe okay isaan haa godhan illee isaan haadhisu. Warri kan keenya hoo maal taataniitu? Ati fannoo kiristoosiin mormatti baattee dhala kiristoos taate pheenxees ta'ii musliimas pheenxees ta'ii ortodoksiis ta'ii ati hoo hamilee maaliin otoo isheen amantaa tokko sitti qabdu dhala kiristoos taate otoo isheen jirtu afaan tokko waliin dubbachaa dubartii akka kee taate biyya namaa keessa jiraachaa hamilee maaliin gadi baateetu ishee suura ishee baagiraawundii godhatte ati hagam ofitti amanamummaa qabda. Tarii fuulli kee kun meekaappiidhaan bareeduu danda'a. Tarii fuulli kee kun kireemiidhaan bareeduu danda'a. Jala kee kan shafanattee jirtu sana otorraa ol qabdee ilaaltee maal akka inni fakkaatu beekta wanta jala kee sana. Ilkaanuma kee kana gargar qabdee osoo dubbatte hagam ga'a. Kanaaf adabadhaa. Adabadhaa mucaa kanarraa gadi bu'aa. Haala balazzaa yoo ta'u baate walitti gadi baana. Irraa bu'aa. Haa jiraattu dhiisa. Haati ishee dhukkubsattuudha haa jiraattu dhiisa. Yaa gurraachoftu barbaadde kasala yaa dibattu barbaadde waan barbaadde gochuuf mirga isheeti. Isinin jiraachistani gurraattii yoo taate haadha ishee jiraachaa jirti. Ani gurraattii yoo ta'e haadha koo kaamera banadha dubbadha akka boonii kanatti. Akka boonii kanatti kaamera bana dubbadha. Akkasi amma achi mana kee sooretti yoo mana bante nama kaameraa banee dubbatu mana dubbatu. Naguddisi waan agarsiisa waan isheen fiintara godhu anaaf suurichi dhufeera ilaala suurri ganni isa kanadha inni kaleessa isheen gurraachessite ibsaa turte ilaala warri gurraachessanii ibsanii kanadha anaaf immoo kan na ergee mucaa duukaa jiru sanatu suura isa sirrii kana na ergee jechuudha ilaala isheen garuu gurraachessaa turte jechuudha kan yeroo namni asii achi fagaatu jechuudha aduu keessa baay'ee gurraachaa namni fakkeenyaa fi tigistiin sila suura ishee godheeran yeroo isheen miidha keessaa batte silan agarsiisa qo'a viidiyoo ishee fi suura ishee jechuudha akka isheen itti gurraachoftu ishee mataa ishee isa amma asiif achi haasa'amu osoo hin taane silan agarsiisa qo'a. Ati ofiin kunuun fakkaattu kan jettu kuni Amaariffatu halaalatti namni aduu keessa dhaabbateen gurraacha'u ilaala namni kamiyyuu halaalatti qaqaa fakkaataa jechuudha halaalatti aduu keessatti kun amma tigistidha. Sila viidiyoo irra sheerraa shut godhee jechuudha. Halaala dhaabbatanii yeroo viidiyoo waraaban numa gurraacha'aa jechuudha. Kun isheedha amma ilaala. Viidiyootti yoo jennee kaamera
keessa galle garuu bifti keenya inni eelee fakkaatu suni hanqaaquu fakkaata jechuudha. Kanaafi suura ganni kaleessa appilikeeshinii isa gurraacha kiriimii itti godhaniitu akkanatti kaasan malee noormaaliin viidiyoo suura ishee dhaqaa ijoollee warra duukaa jiran irraa suura ishee fudhadhaa sirriitti jechuudha. Gin miidiyaa kanarratti maqaa balleessin mucayyoo kanarratti hanga kana la viidiyoo baay'ee jallaan utaaltee baate jechuudha. Bor itti gaafatama mana mucaasanii mana Hamad keessatti ganni geegaa turte ama faxoorratti. Ganni kanarra kan caalu ganni bareedduudhas hembexeedhas dhugaa rabbi hanga tigisti afaan ishee hanga kana baaddiin ga'u jechuudha. Mee afaan tigisti hammam ga'a? Kottu uftee nutti haasoftu doona kana jala kana intalitti wallaahi hedduu kana oolnaa galchi intalitti wallaahi hedduu kana oolnaa galchi amaariffaan barreeffattee kan jirtu. Ajooftitti kottu likkii keessatti nama quncaatu jechuudha. Kan hudduu kee waraabdee dhiiratti ergaa ooltu sakkaara. Dhiisi booni naman arrabsi dhiisati jallisii isaan beekan kana ta'u dhiisi kuufanii naman arrabsi dhiisi. Waluftee uguma konfidensii yoo qabaatan ufanii viidiyoo bahanii nu agarsiisan isaan hundu. Konfidensii warri qaban kun. Ni baame na guddisime deeqi. Kootachi ol. Keessa shilti beetii dhiqaa hoo jirra. Hundi deemtuu nama fuulli ishii tabaazaa duwwaa normaal asbaa amma kan bakka kaameraa sinin bareechinitti siqin haala sobdanii maabiraatitti sixxan amma sinum fiyyu. Ati amma biiftuu hojjetu tanaan qaaman lafarratti sin beeka biyyatti. As qima yookiin maabiraatii dhaamsi. Ani saluma. Isho ani kanuma ka wata isho. Akattu kan baate. Alhamdulillah tuuma rabbi. Ifajira madani fitari fayyadamuun Dhugaa waaqayyoo sinitti hima. Asba'i nu agarsiisi kottu asba'i. Maal ani dura ani fooloo kiyya. Gadi guddisi viidiyoo nan baasu dhugaa rabbii gadi guddisa alaalaa tiktoka kiyya oonani kijibu. Malee nan baani viidiyoo sirbaa nama larabbii ani sodaa namaan qabaa dhooko. Viidiyoo nan baasu tiktokni ko. kan waan namarraa dubbachuu Biiftuu. Ibajaa qabda si galchi si baasa kottu si baasa. dabaree dhanaasaa dabaree Biiftuu dubbadhu. Biiftuu yaa dubbadhu dhiisa bakka. naman beeknetti naman tuttuqina lafatti na beektes ani anu Kalas dubbadhati yaada kee baakuu dhiisa. Biiftuu dhiisi ishiin hin taphatte. waati ammallee Dubaayin jira lafatti kottu na argi yoo fedhe ani dhufeensi ergattuun beerutiin jirti dhaggeeffadhu wayin nama mataa Intaani sitti koosee sim jedhani beerutin jira bas maamolti ani sitti koose waasi beeku faneenya kan ta'e beektaa tiktoka kana xanne itti koosaa maa kiyyattiin qaanfadhu bara ofittiin qaanfadhu bara eenyuyyuu taanaan na beeku miti osoo haadha hanga haadhilee kiyyatti beetti ofittiin qaanfadhu. Waaqan namiidhe dhugaa rabbii waaqa sitti dhufe. Koosti shiisin beektu. Isheen koosaa dhagee bas maamolti. Dubbadhati biiftuu ani sin beeku beeskisa barin beeskisa si jamar dubbadhu. Isheen beekasitti kannatti fi Ijoolleen jaarsaa kun ijoolleen jaarsaa sun maa akkana nama arrabsitanii dhugaadhaan. Isin ikkoo maaliif nama arrabsu filattu yeroo baay'ee? Sooretti dubbadhati. Uummata rukutamaa kana. Biiftuunis miira keessa galtee irraa galu. kun amma tigisti dalaala tigisti akka isheen gurraachoftu laala rabbi yeroo halaala dhaabbattu moo fiicha akka isheen gurraachoftu ani maal jechuun barbaade gurraachummaa ishee maalirraa miti yeroo ganniirra gadi bu'a namni kamiyyuu ganniirra gadi bu'uu qaba rabbi warri viidiyoo ashaangulliitii qoosaa garagaraa viidiyoo irratti hojjettan galgala kana borkaatanii viidiyoo tiktookii keessaniin argattan kana keekkachiisan sinii dhaamaa jechuudha. Ijoolleen kanaan booddee guruppii dhaabbattee jirti. Ganni jechuun sagalee ijoollee biyya hambaa, sagalee uummata keenya biyya keessaa akka addaatti kan ishee mararsiifannudha jechuudha. Kanaaf ganni bukkee hin dhaabbanna guruppiin dhaabbatee jira. Namoonni itti dabalamuu barbaadanillee koottaa nama ganni qeequ miidiyaa sooshaal kanarra abadan hin keenyuun kana booddee. Tigisti immoo hanga isheen gadi baatee viidiyoo sana dhiifama gaafattutti viidiyoo sana maaliif akka waraabde dhiifama akka gaafattu hin taatu taanaan fooloo ishee 58 sana bor keessa hin argattu isheen mataan ishee kana bira geessisaa sagalee. Maaliif jenna yeroo baay'ee bira dabarreefi jira. Yeroo baay'ee ishee Kaameraa banadhaa warra dubbatta. amma garuu isheen dhiifnuun maaliif silallee ijoolleen gaafatanii jenna ijoollee arrabsitee baate kabaja namaan laattu
Enga damanni ishee gubatee nan gadi baatee walaloo gammachuu waan jette summii garaa ishee keessa baay'ee summii qimmiiddaa jira ishee keessa jechuudha. Kana qofaa miti. Isheen sobdee irra keessa fakkeessa sila mataa kana godhacha. Nuti isa nuti akka keessatti gara shirraa miti bara. Rabbi kana garaa shirraa miti. Waan isheen jedhu dubbattes ni beekamti cunqursaa jechuudha. Aina maka kana naga. Kanaati fi intala kana namoonni sittan gorsa. Ganni irratti garuu nama dhiifnuti. Dhugaa mucaan kun ofirraatiin dubbattu nama haati ko dhukkubsattuudha. Dhadhiisaa Oromoo ani haadha kiyyaa kan jiran. Nadhiisaa narraa ta'a sinin jettee Oromoo tiyya sinin jettee jaalalaan isin gaafatte har'a fashalabbeef fasharri abbaa barbaadde gabbaate ganni irratti afaan banaan mana banattee irratti dubbachaa jirti. Suuba ishee akka barbaadde laxxafaatti. Guruup ijaarradhaati warreen ashaangulliiti kolfaa irratti waan godhan gara jirtaniitiin irratti riippoortii godha. Aamsi keenya kanadha. Dhuguma ganni jaallattu yoo ta'e namni 160 afur addana jirtan kun riippoortii irratti godhan nama kamirratti illee namoota ganni irratti ashaangulliiti kolfaa viidiyoo ishee kolfaa irratti hojjetan. Tigisti immoo gadi baatee kan viidiyoo hin waraabne sana dhiifaman gaafatu taanaan rabbi kana guyyaa borii kaafne tiktook ishee dhabama goonaa jechuudha. Kuni ejjennoo keenyadha. Hin dhiifnu jechuudha. Sababiin isaa ofii isheetii balleessite kaleessa. Sobdullee maal jettullee nu jalaa bahuu hin dandeessu. Maaliif mucayyoon kun mucaa garraami. Viidiyoo ishee dhaggeeffadha warri dhaggeeffadha. Waan isheen jettu, waan isheen boossu. Maali sin goote dhugaa? Haadha ishee faa jiraattu haati koo dhukkubsadduudha jette. Haadha ishee faa jiraattu joo maali sin goote ganni? Maal goote miskiinni kuni? Har'a ji'a furguutu ilkaan irratti baachaa jirtu. Isin gargaarte malee isin hin gargaarreen isheetiin. Akka barbaadanitti gastii shirra deemtanii haasoftanii yaada keessa ibsattanii baatan har'amoo maaliif ganni tanga kana afaan banuu maaliif abbaan barbaade kan gadi baate fuulli ishee ashawwaa gurfii fakkaata yoo kana dhiiraaf dubartii ishee waliin ishee hin beekamne kan cittoo fakkaatu fuulli ishee gabbaate ganniin akka kana ganniin harkamee qasi caala malkii kana dhibbeen bunnu miicine afaan keenyaan hin dhunnu bara malkiin kun borraammoo ta'an duune raammootti galagala biyyootti galagala. Ganni ashaangulliitti boo'ichaan ergina joo. Ama keessan kakkaayuun dubbattu. Ashaangulliitti walgalchiitii warra akkanatti boo'u mana viidiyoo asaabaanii ganni duule lubbuudhaan asbaati viidiyoo. Mucaan jaalalaa asirra jirtu moodireetara baattee qollafa maatis gadi buustu yookaan. Ani ganni akka malkii koomiti. Keessi kiyyatanii la qulqulluu. Ani dhala ilma namaatti dabayyaa. Kan nama wajjin nyaadhu kan nama wajjin dhuge miti eenyumaa fudhama yaadu eenyumattuu dhama yaada hin beeku garuu akkan turan nagaadha. as baate kaleessa intala dhalaa jettee gisee birrii sirraa nyaatamu ganni sii dhaabbate gisee atudduu qullaan kee gadi ba'u ganniitu gorsa sii kenne ganniin dhiirota mulluqqote harfii intala durbaat irraa hudduu waraabdanii gadi hin dhiisinaa isiniin jettee jechuudha. Har'a garuu hoolmaashii kaleessa ibidda keessaa isin baaste san dagattanii kolfaa shaangulliitii kolfaatii viidiyoo hojjettu mana keessan banattanii suura ishiitirra nattu ishiinis nama sinis nama. Hati bareedduun shinti beetii dhitta ishii fokkistuun shinti beetii dhitti eenyumtuu adda isiniin
foo'u jechuudha. Dhugaa rabbii dhiqaalu kashiin geessu. Ganniin garuu bifa hin qabdu beekamtii ni qabdi. Ati immoo bifa hin qabdu sammuu hin qabdu. Sammuu qaboo duwwaa forjiitii batanii deemtanii ni yina. Osoo ganniin intala kiristaanaa ta'uu baattee irratti hin dultan. Ol beenna dhugaa rabbii. Hulaa gaafa dhalaa hudduu dhalaa keessanii gadi yaa'ii achumatti gadi qadaadanii sattaratu ni duuti qorraa dubbata malee jechuudha. Amantiin dukkana. Kunkaan har'a garuu ganni fannoo irratti argitaniiti akkanatti gadi yaastanii raawwattanii hin arrabsina adabadhaa ta'a keessattuu dhalaan harargee ganni irraa shaabbaddoo biilla fi halbee ofitti baay'een isaanii warri kiristaanaas baay'ee ta'a. Innaa baay'ee tokkoof nama jibbisiistu jechuudha. Abbaa barbaadde haa taatu kiristaana irra haa taatu musliima irra haa taatu eenyumaa bakka hin buutu. Kan kee nama kee qofaan maaltu ishii kenne uumaa waaqayyoo uumetti akkamitti keetti ishiin eenyudha. Talee ijoollee Intalatti gisinii eenyudha bifa namaa laaltanii bakka qoqqoo. Nama gandaan nama qoodullee miti. Ganni nama kutaan nama qoodullee miti. Nama rakkatee bira darbuu miti. Keessattuu kaleessa ishiin kiristaana taate masjida ijaaruu qabna naannoo kiyyatti masjidni ijaarame itti salaaxanii jetteellee nama sagalee isinii ta'aa ture. Yoo dhuguma garaan namummaa isinitti dhaga'ame warri dhugummaadhaan deemtanii nuti amantii keessan tuqaan jirru amantaa namatti tuquufis mirga hin qabnu. Amantaa keenyas ni jaallanna amantaa namaas ni kabanya. Dammoo ijoolleen keessan daangaa darbanii abazza'an. Ganniin kaleessa baay'ee isin wajjiniin ta'aa turte. Sagalee isinii taate masjida ijaaraa turte. Gaafa masjidni gubatus sagalee ta'aa turte. Maaliif mirgi amantii dhiibamaa jette? Yaa maara miina dhageesse jettee gaafa manni uffata gannii gubatee waraabde sun hunda keenya bira jira jechuudha. Maaliif akkas akka jette maal akka irraa qabdu jennee ramu ganam idaarraa qabdi. Yoo fardaaf lafa walitti nuftan. Gannii jechuun qixxee nama qixxee dhiiraa jiru. Ganniin nama qixxee dubartii otoo hin taane nama qixxee dhiiraa jiru. Har'as biyya hin beekne kana keessatti kophaa ishee hojjechaa jirti. Manni ishee jalaa gubate otoo tokkotti gadi baatee miidiyaa irratti wayyoo ittiin maraa. Qabeenyi hammi kun gubachuu miti dhirsi keessan gaafa isin dhiisee deeme ofan ajjeesettu miidiyaa irra baatanii. Ishiin garuu qabeenya hamma kana dhabdee afaan ishee qabattee zimette. Maaliif boor jettee kaameraa banadhaa warri jiramu waan kaameraa duuba haasa'uun hin danda'amu. Callistee dhiiste.